السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني أكم جرجرتو المان رموك قالباني في قاربان إدي الأدمي عرض ترجمتني بكنا جاتني ربي الساعة أنا نسينجه أما اللي نجا في رحمة وفي كالأمم كون كيس سين هاجرات شفتو بكم جرتني تينجا ربي جل جرا jalatti gaafa dhaasanii jedha warramu duran maatii kiyyataa like yeroo hunda nafaana taasiniin jedha wal malee maal qabnaa nu waliin dhaadannaa sanii rabbiin waliif nu haa tursiisu siin jedha walaa jajjabeessinu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan tiyya gatii ittiin kafallu subscribe waliif haa goonu like waliif haa goonu walaa jajjabeessinu fakkeenya namaa haa taanu isiniin jedha walaa jaalannu isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa fi isinittiin gaba dheeressu asumaan gara dalagaa kiyyaatti deema. Akkuma argitanii asitti kan argamu qaaraadha. Viidiyoon natti dheerata jedhee jaahisa taasisee qaaraadha. Mataa tokko jechuun isa tokkocha shunkurtiidha. Shunkurtii diimaa qullubbiidha. Qaaraadha kun jechuudha. Inni immoo asitti argamu zayitiidha. Zayituuniidha. Inni kun ammoo kaachaba jechuudha. Salsaan iddoo jiraatee bareeda. Inni kun ammoo timaatimii firee tokkooti. Inni kun ammoo buhaaraata. Maajiidha. Kasbaraadha. Filfil aswadii fi buhaaraata mushakkalii fi kammuuna jechuudha. Walumaan gara dalagaatti deemna inshallah turtiin keessan nafaan haa ta'u. Bismillah. Akkuma argitan ammoo ibidda irratti kaa'ee jira. Wanta asitti argamu kun waa sadii jechuudha. Qaaraa, shunkurtii, qullubbii adiidha. Namni shunkurtii wallaalee fi qullubbii wallaalee hin jiran jedhee yaadu hanga xumuraa na wajjin turaa isiniin jedha. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya dursa zayitii itti naqa jechuudha. Zayituuniidha kunini. Zayitii kamiinuu hojjetachuu dandeettan jechuudha. Zayitii mana keessa jiruun zayitii afiyaallee ta'a zayitii nyaataan dalagu jechuudha. Ani garuu zayituunii dalaguu jaaladha. Hedduu isaa mi'aayaa, hedduu isaa maatiin arabni hedduu isaa jaalatti. Biyyattis gaafa galle waan hedduu isaa nama fayyadu isiniin jedha. Biyya keenyatti namni qaaraa nyaachuu hin jaalata. Biddeena wajjin qaaraa dheedhii fa'a nyaachuu jaalatanii deebi'u ammoo aga barbaree dillikii dalannee barbaree salaafin irra qaaraa dillikii dalannee qaaraa kanatti fayyadamnee nyaachuu dandeenya isiniin jedha obboleeyyuu tiyyaa karaa salphaan jechuudha. Maaliif zayitii kamiinuu hin ta'a jechuudha. Zayitiin mana keessa jiru kamiinuu hin ta'a garuu irra gaariin oduu zayituun argamee bareeda. Zayituun nyaataaf illee qaama namaatiif illee fayyaa namaatiif illee zayituun filatama waan taateef zayituun irra baay'ee hedduu isaa gaariidha. Kanaaf isiniin jedha obboleeyyuu tiyyaa gaafa biyyattis galle dalagannee nyaachuu dandeenya haala salphaanii waan hedduu isaa namatti mi'aawu hedduu isaa mi'aawa jechuudha. Gamaaf mee xiqqeessa akkuma dalagaa jarrabaa laalaa. Anis jalqaba duraa namuma irratti argee
hin jarrabee laala yookiin kan maal akka into lamuun tolu jedhee hin laala jedhee yeroo dalagee jedhu hedduu isaa mi'aayaa hedduu isaa nama hawwataa hedduu isaa bakka maatiin jiraadhus hedduu isaa jaalatan jechuudha. Gizee hunda ganama galgala dalagee fedhanii kanaafi dalagadhaa nyaadhaa isin jira aga xumuraa anuu waliin tura. Obboleeyyan biyyaa akkuma argitanii qaaraan keenya bilchina irratti dhiyaatee jira. Bilchina irratti geessuutti jira. Akkuma argitanitti amma itti dabaluu timaatimiidha. Timaatimii irraan absuudaadha. Absuudaa namni wallaaleen jiru yookiin habba soodaa afaan arabaatiin jedhamu yookiin habba barakaa isa maankaa sukkaaraa tokkotti dabala. Absuudaan hedduu isaa waa hundaa keessattuu gaariidha. Deebiin fayyaa keenyaafis gaariidha. Foolillee hin kenna jechuudha. Hedduu isaa jaaladha jechuudha. Absuudaa waan jaaladhuuf itti dabalee. Haala kanaan hojjettanii nyaachuu dandeessanii bilchina irra ga'uutti jira jechuudha. Amma daqiiqaa 5 na wajji tura. Obboleeyyan tiyyaa akkuma argitan qaaraan bilchaatee jira. Amma wanti godhannu buhaaraata jechuudha. Kammuuna filfil aswadiidha. Buhaarata mushakkaleedha. Maajiidha. Maajii firee tokko sigaa maxabashaadha. Inni daalachi kun sigaa maxabashaadha. Kanatti banneessudha. Itti godhanna kun sooqidha jechuudha. Maankaa sukkaaraa takka akkatti jaalannaa keessaniitiin jechuudha. Akka arsin jiraan dhufne. Kun ammoo akkuma sitti argitan salsaadha. Salsaan miti kaachabiidha. Salsaanis yoo jiraate itti godhachuu dandeettani. Namni kaachaba wallaalee jiru jechuudha. Kun kaachaba isa kana jechuudha. Haga inni kun wal nyaatee fudhatee jedhutti mafaana turaatti isin keessan mafaana haa ta'u isin jira obboleeyyii biyyaa haala salphaanii hojjannee nyaachuu maaliif biyyatti fa'aa hedduu isaa fayyada. Irra caaltii biyya keenyatti namni keenya qaaraa nyaachuu jaalataa qaaraa dheedhii fa'aa nyaata yookiin naan barbaree dillikii godhata. Bidila yookiin naan bakka barbaree dillikii goonu san qaaraa dillika goonee nyaachuu dandeenya jechuudha. Hedduu isaa mi'aaya. Wanti as jiru kun biyya keenyallee hin jira jechuudha. Wantummaan dhabamee hin jiru. Qimamni yoo taate kana lama deebutu jira. Biyya keenya maajiinis hin jira. Wantummaan irraa qannatan jiru. Yoo zayituunii ta'e malee zayituun illee gara hin jirti gatii isheetu guddiidha. Zayitii talbaa fi zayitiin saliixaa waan jiru biyya keenya hedduu isaatti hojjetanii nyaachuu dandeenya isin jira obboleeyyii tiyyaa hanga xumuraan afaana turaa jechuudha. Obboleeyyan tiyyaa akkuma argitanii qaaraan kee bilchaatee jira. Jaasee ta'eera akkuma argitan hundi keessa jiru basaa shunkurtiinis bilchaatee jira. Qaaraanis bilchaatee jira. Amma jaasee ta'e isa haga qorreetiin hallaaxaatti daakuu fi daakee isinitti argisiisuu fi na wajji hanga dhumaa turaa isin jedha. Shattaan kiyya jaasee ta'ee jira. Isanii qorre asitti naqatamee jallaataa keessa kaa'atama jechuudha. Maal galti ishee?